السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو كبجمتوتا وردفتوني شاناليكو تيك توك يوتيوب في فيسبوك كي يجلت ترجمتنو نجا كيسني نموني زيني فيدمتنو زينيني تولا دلقو تجرا جداني عربو يا صديقي جرا أبليشنا كنا كوفا اسم بربادا جچادا زيني فري رجچودا هججي آتي أمو وانت سيمبيكو قبدن واهند دلقا جچادا يوتيوب تيك توك انستغرام تليجرام في فيسبوك نموني بيجي غرا غرا ميديا غرا غرا فيدمتنو unda سايت فيدمو dandeessu keessaaf warri TikTok fi YouTube fayyadamtanuu jechaadha. Egaa yeroo ammaa kana namoonni TikTok irra kan jiru akka jirutti waa hunda jechaadha kan inni dalagu. Egaa aappii kana qofa buufattaniiti itti fayyadamuu dandeessu. Aappii kana illee akka argattan akka maalirra akka gootanullee isinitti argisiisa. Nafaana turaan isiniin jedha. Aappii kana illee saara akka argattan xumura irratti immoo isinittan argisiisaati. Nafaana turaan isiniin jedha. Kallattiidhumaan aappii kana keessa gallaa jechaadha. Ogaa aappii kana keessa galle isa tokkoffaa kana kanumarra keessu jechuudha. Auto serveriidhuma kanarra gootanii dhiiftu. Isa lammaffaa irratti immoo zeenii firiiniu 2024 all area ka jedhu kanarra goonaa jechaadha. Egaa kana haala kana yeroo tuqxanii jettan as keessa argachuu dandeenya jechaadha. Kunoo isa kana jechaadha. Azraqii kana akkasitti irra tuqxanii egaa namoonni shabakaa hin qabne namarraa hidhattanii arabarra bira jirtanus haa ta'u egaa akkuma isinitti mijateen hidhattanii aappii kana gadi buufattanii akkasitti zeenii firii dalaguu danda'a jechaadha. Ani kana nama fayyadamaa jiru shabakaa biraadha waan ta'eef garuu kana wallahi namatti fayyadamaa jirutu natti mee ofii isaatii akkatti fayyadamaa jiru ofuma kootiif an argee jechaadha. Akkasitti anillee isiniif qoodee egaa namni shabakaadhaan rakkataa jiru yoo jiraate jedhee haga ji'a ja'aatillee ni jedhama jechaadha. Wanni kuni yoo dhugaa ta'e jedhees waan gaariidha. Yoo guyyaa muraasa ta'eefis waan tolaatii tolaaf kaballaan tuffatanii egaa aappii kana immoo asuma argattu jechaadha. Kunoo pilistoorii keessa galtanii kanumatti barreessitu jechaadha. Egaa bifti isaas kana fakkaata. Kun waan sirrakkisu miti. Pilistoorii keessa galaatii gadi buufadhaatii itti fayyadama. Hiriyoottan keessaniifis yoo isinitti tole sheerii godhaa, laayikii gochuullee hin dagatinaa isiniin jedha. Galatooma. Warri irraa fayyadamtan immoo irraa fayyadamneerra jedhaatii koomentii irratti naa barreessaa isiniin jedha. Galatooma.